eenyu dogoggortee baftee maal nama rabbii jedhi deengadda fidee ayimtu irra sheer godhe abdi Ammoo waan takka jechuu barbaade. mana jaraa dhayitee akkana achi hin dhaabatini sheer Ramza. godhe asitti waa dhuftee sitti himtu Aboo carraan kennaan deemee rafaa. Waan takka jechuu barbaada carraa kenna. Miti qabaddu mucaabiyyoo jaabiyyoo miti qabaddu Hin baafadha jechuun raamsaan raftu barra takkabicha dubbadhee baaqwa. Oome abboo anasi dursa taas gabban. Ayyee. Ani waan takka jechuu fi naamicha illee miti abdi maasee argee na useene. Abdi ani kafalanii fi goote ummanni kunniin martii harka jala taa'ee cabacabaa ture. Hadha osoo isiin mataan sagaddee osoo isiin qilee gubbaa ummata arsiitiif jedhee qilee gubbaaf darba jettee maaliif jala deemtanii waliin haasoftanis? Gaafi wallaahi billaahi. mucattii barnamni nama Hasan dhageeffadhu. Mucattii namni hudduu harree keessa seensisee itti karakkare murtii guutuu fi dabbaalii bara. Amma hudduu harree keessa bahuuf tattaafataa jirti. Lakki hudduu harree san keessatti hudduu harree san keessatti. nama xiqqee saatitti namni waan taree beeyne ta dhufullee hin beeku jettoo Oromoon Dhagaye. waan darbe Dubbiin dubbiin teeti. Qanii faayidaa isii gaafa isii fayyadan gosa muluu arrabsiti. Gaafa rakkatte immoo gosa kan as deebiti. Abboo nu himatiin asiniin jedha wallaahi jilchim. Awwaa'ee gandummaa kanallee guyyaa takkatti miidiyaa kanarratti haasa'ee hin beeku. Garuu dhimma mucattii sanii akka haasuuftan takka hin barbaadu. Wallahi qilee haa buutu intala ajaa fuutanii qilee keessaa baaftanii biyya silaa namni jiraatu fiddanii achii baatee gosa muluu arrabsiti walitti qabdee. Mee viidiyoo isii baasaa laalaa yoo barbaadan viidiyoo isiif duuba deebi'aa caqasa. Adda akkamitti isii yoo amma uummata sanii murti guutoo yoo gadi galabatteen ammoo fudhatama na biratti hin qabdu. Nama akka ilaalaadha. Diimaa dhagaye. Safuu maraatee tiktookii kanarratti boo'ee safuu mucattii sanii tokko safuu abdii fa'a safuu fataa fa'a. Dhagaye. Murti guutollee hojii ofii nyaate abboo. Uummata guddaa kana. Dhagaarta. Gabbayee uummatuma kana ajandama uummata arsii kana godhate bakka. Uummatuma kana gosuma kana arrabsa. Gizee mara. Kanaaf mi'attiin sun ilaalaal. Ani waan badaallee haasa'uun barbaadu hudduu harree haseentu. Seente kan fuudhuuf itti argatti ol dabarsaa jiran malee seenteedhani badi balbalatti cufanii. Murti guutuutti dhufe balbala. Maa hin du'in abboo abdii rabbii yoo sodaatan safara san hin gahina isinillee waa isin arrabsanii hin beektu. Wallahi maali kolfa. Abdii miskiina beeki abdii bakkee namni itti cinqabu yoo arge dhaqee yaada kennata. Maa yaada kennata ammayyuu isa arrabsaaranii miti. Wallahi isa arrabsaaran ammayyuu duratti. Keessa ammaa gisee mara isin arrabsan. Mi'attiin Koi mijatti oro mijattiin gara kenna himatti moo waatu dhalcheeraa saggateera gara jiran maali atta zozzortaniitti deebita yoosi. Ulfaayitti badana mana. Ulfaayitti. Waa keessa keettanii badana mana mee tana agar. Badaabdi itti cuqqaaluun ooltanii godhee badeehan isin naman. Wallaa itti guuttee wanni arsi. Walla aari narraa balleessite Ramza wallahi miira keessa galeera rabbal kaaba wallahi miira keessa galeera haasa'umatu narkaa bada wallahi haasaan narkaa bada. Aboo sani waa takka jedha ila waa takka jedha narraa dhageeffadha Ramza mucayyoo takka jedha gaafa san murti guutuu lama jedha wallahi warri nama laafatti bu'e tokkochi isaa jazaan isaa ooleen bulle harbaa dalaynaan kamsaa balbala dhaabate. Murti guutuun asirratti qabaan uf dadhabsiisee makiinaa nurratti sheer godhee akkana jedhee makiinaa bituu hin dandeettan minaan hin jedhe. Kat godhe qilintoo seenee baalee roobee keessa galee. Mucatti wallaahi billaa osoo turin osoo buliin dhageeffadha. Mucattiin tuni gaafa san kabajaan fuudhanii nama bira galchanii osoo waliin nyaattee dhuydu osoo akka obboleettiitti teettee waliin bultu mucayyoon himattu akkaawuntii kee qofa simadhu jedhanii ni cikichikiiniisi jedhanii hin tarasan xiqqeessanii kabajaa uummataaf hanga gana gootan galatoomaa osoo hin jedhin isiidhaan fammastanii isirratti muudii qabatanii mucayyoo isiidhaan beekamtii argattan jedhanii nama rakkinna keessaa Sumaalee keessaa isii baase san osoo bar tokko wallaalee mucattii wallaalte osoo uummanni achirra jiru sun beeke garaa nama nyaatu. Osoo sunniin wallaalee namni beekaa wahii duubaa wannoo miti. Booti san bar marti isaanii akka nama mucattii tana namni miidhee nama mana dalagataa jiru nama raatibni isaa kafalamaafii jiru. Achii fuudhanii baasan. Osoon oolin osoon buliin kaleessa kunoota isaan biratti galchasuun gabbaaftee qomaaxaa jetteen arrabsitee xiqqeessiteetiin amma fuudhee shaararratti darba jetteen akka isin argitan san booyaa jirti.
Amma abdi maani dubbiin teetii dhombiri. Wallahi dhugaa isin hin jedhaanila. Namni jazaa badii dalagu ooleen bulu har'a. Daqiiqa masanii tolbay. Dhombiroo dubbiin teetii jedhi. Abdi makana gaafooyi gastii isaa keessatti wallaahi billaa akkana yaadadhaan. Ol seensisanii haasa irraa fuudhan kun miyuutii irra qaba kun gad darba. Abboo isin maa inni? Abboo rakkataan baay'ee gara biraa deema gargaara yoo rakkataa gargaaru barbaadde. Kana micattii ajaalu ajaa fuutanii Sumaalee keessaa baastanii uummata bara. Ilee haa buutu abboo dhiifama sanii waliin. Dhiifamni kamaalii tabbu? Hasan mi'aati miira keessaa bayi. Namichi kun illee maal? Wallahi namichi na jalaan dubbatu ana qoy deebinaan deebisuu namichi. Ayyee dubbadhu abdi muutu Maal deebisii deebisa? Maal deebisii deebisa? Maal goota ganda namaati? Ani barri ammallee barnuutiin qarqaarraan jenne isin nama rubattarra. Ara qilee haa buutu warabba. Namni si qarqaara tokko hin jiru bar. Namuma agartee ol dhufee amma waan keessa yoo onumaayyuu agartee waan ati gooteef kanaa dhugumatti nama amma garri ajandaa dabsanii haasaniimi. Garuma feetan osoo dhuftee dhugaa harkaan baatu namni waan fedhe haasa'u si galee. Ati dhugama itti himta rakkoo miti. Malee ajandaa wallaallee yookaan mana banannee yoo naa ta'u miti beeku. Osoo ajandaa barbaadee mana banadhee irraa haasa'u. Garuu hin barbaanne malee gastii namaa seentoo ol seentee daqiiqaa lama sadii haasa'uutti irraa qabboota rakkoo miti. Sababa mijattii saniitiif bari murti guuto makiinaa namaa da'oo duubaa fuudhee keeti ispaaltii irratti oofaa ture qanisani wallaahi. Makiinaa namaa fuudhee ispaaltii irra bahee nu makiinaa akkana oofne. Namni gargaaran illee akka qaba Hasan. Namni gargaaran akka qaban. Baay'oo tana deengadda jarrumaan maal jedhanii beektaa abdii. Dhageeffadha murtii guutuu nama tuqamee jira. Sababni isaa maali beektanii? Ummatuma kana arrabsee bakka inni taa'u fuudhanii achittidhaan. Achi gaafsan rifatee fuula isaa agartee akka waan ta'e. Yaani hammeenya irraa barama kun arsiin tun Israa'el jedhee bar Israa'elii jedhee jiraama. Yaani takkaa waan akkasiis mudataan beekne si galee. Dabbarree boo asirratti bahee gaafa ijoollee wallotoo araarsan ani kun Adaamaa keessa jira abbaan takka kootu qubaannatu hin jenne. Hin danda'amu taafuu agammaatti waa'ee sheekaa roobee haasaa wallaahi dhukkubeetiin haasaa dhugumaa onne marraan haasaa maaliif hin rifate si galee. Raamsaa maamna darbite. Anaa miti wallaahi nama mootii taraattu si buuse dhiisi ana keessaan sitti nama si buuse. Inni ganaa nyaalleen jedhe. Carraa kenna Ramza. Kennaaf himee mucaa kana. Noo nama si jaalatu godhi asan hammeenyaa miti. Rafuuf deemallee yeroo nu kenna abdii waa tokko abdii dhaamadhee biraa deema abdii dhageeffadhu waniin asi dhaamadhu. Akka garaa keetiin ta'in ati mucattii tana siiffatii illee bakka irraa fuutanii beeytanii erga fuutanii fiddanii sadarkaa kanaan geettan duriyyeen jala garagaltee mucayyoo mataa garagalchitee isin harkaa baafte. Inni lammataa mana namaarra hin deemin. Anaasillee bareechinee wal beelna jechuudha. Yoo amma na irraanfatte akka biyya galee na irraanfatte malee duraan rileeshinii walii qabna. Kanaaf mana namaarra hin dhaabatin. Namni mana namaarra dhaabatu. Mana namaatu manni kunuu mana qaba. Mannu mana. Eegaa maar. Namni akkamii ajandaaf mana dabbaalootii fi mana ummata jazbaa mataa kuufi ummata ilkaan keessaa yaa'e kana ajandaa hin ta'iniif adeeroo nuti bakka nuun hin mallee hin dhaabannu bakka nuun maltu malee siifin himaa. Intalli baadiyyaallee nyaqarsa tuqee utaallee. Kanaaf dammaqaa ta'e sammuu tantee dammaysi yeroo hundaayyuu. Gosa maran tuqinaa abboo akka anaa nama maqaa attaa godhaatti hima. Wallahi billah kanaaf waan akkasiiti waa'ee gaddaa keessaa intaloo jala hafi yoo intaloo duraan waa keessa kaattee jiraatte ifa baasii dubbadhu. Kun keessanii wamajoolleen Naboo nama na waa mujayyootii mitila dhageeffata abdii. Dubbiin beektan malee amma akka waan darsiisee la deemu waan godhatan. Abdiin jedhe naagalee jiraane. Dubbiin abdiin jedhe nama gaafa san waan san godhee achii baase nuu haa himtu. Fuulduraafuu gaariidha jedhe sirriidha yee. Mucayyoon ammoo malee namni Israa'el deemu jiru nutu waamatee nutu mucayyoo ammoo dhageeffadhu waa takka siitti maati. Otoo hin gargaarraayu jettanii gargaaruu hin dandeettan akkamitti jedhe. Intalli baadiyyaa tufaa dhiyootan amma achi jala jirti. Tol seentee obboleettiiti yannuyyuu waa meeqa keessa tarree dalaganneeti. Iqaamaa kana ofirraa firii kanarraa kaansil ofirraa godhiiti xalabatti deebii dalagadhu jennaan. Kana iqaamaa kana ofirraa kaansil godhuu irra biyyatti galuu wayya jette buleessu. Meelaal nama dalagaa biyya xalaba waan xalabatti deebisa.
Wittin jimaa kaaf. Mee namni tokko jara na biyyarraa bahee ka'ee waan xalabaa dalagachuu irra biyyatti galuu wayya jedhu akka waan fooyya'insa wayii biyyatti argattu akkas jette mucayyoon. Nama dalagatuu miti mucayyoon wallaahi dhugama rabbiititti. Namni akkamitti xalabaa dalagachuu irra biyyatti jiraachuu wayya jedha akka waan iqaamaan biyya dalagachuu turte. Kanaafuu obboleeyyan gaafsanuu achirrattuu dubartiinuu lakkii dalagadhu mucatti iqaamaa kana ofirraa wanta godhiitiniin araba jala deebiitiniin dalagadhu jedhanii. No, akin itti taa'uu danda'u. Akin itti taa'uu danda'u reeti dhaggeeffadhu. No, hin taa'u nama dhaggeeffadhu sababa nama bullaqaa nama badoo wayiiti jecha namni xiyya akka duqaa wayin fedha. Maal taate? Ana sababa michoota namni ka biyya